Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh ye mbona wewe Mbona wewe Video la verdad Oke dah Bani Adam, mak garan lala. Bani Adam ni, lemu tanah, tanah. Lega mungkin ini juga, apa sih tu dia? Kau berai dia kan pasal ni. Kau kacira punya ni, nanti kamu motor. Merah, apa tu sih? Egaa akkam jirtan ilmaan Oromoo idil addunyaarra jiraattan hundi keessanuu uffata aadaa garaagaraa diizaayinii ammayyaa'ee yeroo baay'ee uffanni aadaa yeroo godhatamu qophii garaagaraatiif qofa yeroo takka yoo uffatame ittiin deebi'amu jedhamee yaadama. Kuni dogongora. Uffanni aadaa akkanaa kun yeroo hundaa uffatuuf hin mijatu innu yeroo qophii garaagaraa ni uffatama. Haa ta'u malee diizaayinii akkanaa kana yeroo hundaa yoo uffatte rakkoo qaba. Rakkoon qaba diizaayinii akka t-shirtiin irratti argitanii kana yeroo hundaa uffachuu anamma ofii kiyyaa hin uffadha. Qophii garaagaraatiin illee hin dhaqa. Dirqama uffata aadaa yeroo qophii bichaa uffatama jedhee yaadu akkasitti illee hin amanu. Haa ta'u immoo uffanni gurguddaan akkanaa kun yeroo qophii garaagaraatiif footoofis viidiyoo garaagaraas waan garaagaraatiif jechi kiyya yaa'in suuraa garaagaraatiin kaatee kaa'uufis uffata aadaatiin yoo kaatu wanni ofii namatti tola beekta. Haa ta'u kanumaaf namni hin bitata. San qofaa miti uffanni aadaa kan jiru. Namni tokko uffata wayii diizaayinii wayii onlaayinii irratti bakka garaagaraatti yoo argee diizaayinii saniin godhee uffachuu hin danda'a. Haa ta'u malee uffanni aadaa yeroo qophii qofa uffatama jedhamee yoo kan yaadamu ta'e dogongora yaadni sun jechuudha. Diizaayinii feetee hojjechuu dandeetta. Yoo barbaadde diizaayinii mataa keetii uumattee akkana na hojjechaa jechuun barbaadde nu ashayinee si erguu qofa. Manni yeroo agartuu alaabaa abbaa gadaatiin uffata diizaayinii ati barbaaddu loogoo kutaa garaagaraatiin jechuudha. Loogoon Jimmaa, Arsii, Harargee, Boorana, Gujii, Shawaa, Baalee martinuu loogoo qaba yookaan xilatii mataa ofii qaba jechuudha. Xilatii saniin diizaayinii feetee t-shirtiin, surree, qamisii waan garaagaraatiif hodhachuu hin dandeetta. Yeroo dhiyootti diizaayinii saniin baasee isin garsiisa. Homaa rakkoon qabu isinis hangasiif diizaayinii barbaaddan ajajachuu dandeettan. Cidha garaagaraatiif illee warri kireeffachuus ta'ee bitachuuf ta'ee qopheessuu hin dandeenna. Rakkoo hin qabu diizaayinii barbaaddan. Amma kun diizaayinii mataa keenyaan kireet godhamee jechuudha. Diizaayinii kun kireet godhamee bakkoota hedduu erginee jirra. Diizaayinii akkana amma uffata suufa alaabaa abbaa gadaatiin kaartaa Oromiyaatiin irratti hojjetamee bifa bareedaan godhaa uffachuu hin dandeetta yeroo baay'ee jechuudha. Waan ofii irra faayaa loogoo fi mallattoo ofii itti gootee jechuudha. Cidha garaagaraatiif bitachuufis ta'e kireessuuf rakkoon qabu isinii dhiyeessina jechuudha. Sagalee. Wow. Akan. Akan. Bareeda wallahi maashaallah ajaa'ibaat. Akan ho maashaallah. Har.